على ما أنا كم جرت أنت وتطوي من ندوس خنا سنتما أن محمد سراجي قدنا ولا قلت أنا لا لو سابيتي هاتي المانا فري الدم سالو قدتا راي تسبياتنا كاجي فمتيمي أبان والرايسي مراتي مانا وراني راي تسبيا ميدا يسراني سكجه ومني تمجرا الدم سالو نسبة منا وان ترتيف غرغر سبرا وان كابنيف ومن رمو أكيسيجنا دابتو قافة الجرا مراتي مانا أبا ورا أمثالو قدتاتي هاتي والله كيكو أمثالو قدتاتي أمثالو مالي فجيسن أمثالو ما تقل نسان قبدو نما ماتي قدستودا يروم فيا قبو كنا ننجوري النبا تربان برا وراني آيات سليا بشاني أسر دربير أرقيتي كرهيهم أيون أرقينياني أرقسي بود نرقين نرقي بنيمة تتساني وجينا لتأي تموتون برو إشين النور وقارو بجناني مناني سمي وقلو بوستي وتوشيني سمي فتاجرتو دائما وقاتو كوباتي نيوزو لكي أرقسي بود ركاسي تكو ركاسي غلق نظاماميتي رايامتي سبياتو ركاسي فني nama daa'ima lafatti argu daa'ima waggaa tokkooti rasaasaan aanee ajjeesanii. Ati mana turte yeroo san? Manan ture hin deemne naman ture naannoo manaa danda'ee deemee fagaachuu hin danda'u waan ta'eef manuman ture. Yoomi silaa? Guyyaa gaafa kamisaa. Amsaaluun haadha ilmaan meeqaati? Ijoollee dubaraa lamaa fi dhiira lamadha. Isheen umuraa isaas baraatii. Dubara waggaa tokko reefu waggaa tokkodha. Ani harmoon ofiisu ani beela ishee beeku mucaan kun haadha ishee malee mucaan amlee inni eeffatin jirtu narraa galaafatanii haadha wanti godhan qabu waan hin qabu hin jiru jedha maaliin godha. Tun du'eera ta'ee tun du'e ofii du'eera ta'ee isheen haftee ta'ee daa'ima guddisti beeku abidda natti qabsiiste ofii isheetii malatte waan hin godha. Uummata maal jettare uummata Oromoo? Uummanni Oromoo nama gargaaru kaleessasi beekaa gaafan dhukkubsadhullee hojiitti bahuu dadhabu yommuu fayyaa qabu tun waraana kanaan leelamin na gargaaraa ture ammuma danda'u rakkina koo ilaalee miidhama koo ilaalee na gargaaraa ture. An abdiin qabu waaqaaf uummata Oromoo waan ta'eef uummanni miidhama koo kan argu waan isaaf danda'ame akka nuti dhaabbatu dhaamsa dabarfadha. Achuma godina Wallagga Lixaanaa Ganjiitti dargaggoo Lalisaa Tafarii humnoota nageenyaa mootummaatiin ajjeefamuu maatiin himan. Bifuma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaa Naanfilloottis dargaggoonni 3 manaaf fuudhamanii humnoota nageenyaa mootummaatiin ajjeefamanii ja'aniiti jiraattonni komatan. Dhimma kanarratti hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Geetaachoo Baalchaa dubbisnee turre. Obbo Geetaachoon namni nagaa tokkolleen qaamuma kamiinuu ajjeefamuu hin qabu jedhan. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti lammiileen kunneen ajjeefamuu quba qabdu. Namoonni nagaan guyyaa guyyaadhaan akka uummanni jechaa jiru uummanni jechaa jirutti ajjeefamuu quba qabdu. Dafii jechaa jira humna mootummaas haa ta'uu humna riphee loluunis haa ta'uu namni kamuu sababa kamiinuu du'uun isarra hin jiraatu. Yakka yoo hojjete yakka hojjeteen seeraan gaafatama malee utuu ittiin murtaa'in du'uu hin qabu. Kun dhaga'amaa jira duuta akka kana. Kanaaf amma namni ati maqaa dhoofte kunis haa ta'uu namni biraanis sababa sanaan iddoo sanatti du'eera kan jedhamu sababa namni walitti qabatuuf ni hidhatee jiru walitti qabatuuf namni nagaan uummanni nagaan qeesaatti du'uun isarra hin jiraatu buqqa'uun isarra hin jiraatu rakkoo kana kan qunnamaa jiru. Kanaaf qulqullaa'uu qaba iddoo san jedhamu sanaa qeesanaati humni waraana mootummaa yookaan humni nageenya mootummaa fuudheera taanaan maaliif ajjeefame yoo dhugumaa humna nageenya mootummaatu fuudhe ta'e. Yoo humni mootummaa nageenya mootummaan fuudhin immoo namni kun maaliif du'e kan jedhu beekamuu qaba. Eenyuun haa ta'u namni du'uun isarra hin jiraatu kan jedhutti walii galla dirribsa. Qaamolee garaagaraa maatiin jalaa ajjeefame dubbisaa turre. Namoonni yaada nuu kennan keessattuu humnooti nageenyaa mootummaatiin namoonni akka ajjeefamaa jiranidha. Uummanni kan nutti himaa jiru qaamni uummata nagaa kana ajjeese yoo qaama mootummaa ta'e yakka dalagame kanaaf eenyutu itti gaafatamummaa fudhata?
abbaa gocha sana raawwatetti itti gaafatama mootummaas haa ta'uu abbaa kamiinis haa ta'uu nama ajjeesuudhaaf mirgi kan kennameef hin jiru. Kan naannoo sanatti hojjetamaa jiru hojii nageenya mirkaneessuuti. Nageenya yeroo inni immoo lubbuun namaa akka hin duuneef nageenyaan bahee akka inni galu gochuudhaaf inni mootummaa kana godhaa hidhee naman. Mootummaan irra deddeebi'aa waan jechaa jiru nageenya uummataa eeguudha. Uummanni immoo caasaan mootummaa humnootiin nageenyaa mootummaa nu ajjeesaa jira jedha. Kana maal jettu isin? Uummatatu jedhe moo nama biraa jedhe aniifis siifis inni kun qulqullaa'uu qaba. Maatiidha nuti amma kallattiidhaan maatii dubbisaa turre bilbilaan ragaawwan garaagaraatti waraabnee qabna maatiidha kan dubbisaa turre maatiin humnootii nageenyaa mootummaatu nu ajjeesaa jira humnootii nageenyaa mootummaatu nu dararaa jira humnootii nageenyaa nageenya uummataa eega jedhame ajjeecha akka kana uummanni nurraan gahaa jira yoo jedhe akkamitti waliin deemuu danda'a dhimmi kun? Amma isinis odeeffannoo namarraa dhageessanii haasa'aa jirtu. Anis odeeffannoo amma nuti amma fakkeenyaaf Lalisaa Tafarii nama jedhamu amma kaleessa maatiidha dubbifne. Maatiin egaa qaama odeeffannoo dhimma sanarratti qabaatu maatiidha odeeffannoo kana kan nuu kenne odeeffannoo qaama sadaffaatirraa iyyuu mitiyyuu kan argataa jiru. Kanaaf qaamni mootummaa nageenya uummataa tiksa jedhame nageenya uummataa balaa keessa gaafa bu'u mootummaan naannoo Oromiyaa akkamitti dhimma kana ilaalaa jira? Nageenya uummataatiif hojjetaa jiraansiin jechaa jira Mallasa yoo dhageesse. Nageenya uummataatiif hojjechuu jechuun kallattii tokkoon namni rakkoon irra ga'e sun maal inni maatiin sun uummataan isaanii maal inni rakkoon isaa ibsaa jiran kun dhugaatti maatiin namni ajjeefame jedhamu kun manaa fuudhamee hidhamee ajjeefame moo akkuma isaan jedhan kana miidhaan humna nageenya mootummaatiin irra ga'e moo qaama biraa harka keessaa qabaa kan jedhu qulqullaa'uu qaba bara. Waldidaa qaama hidhatee bosona jiruutii fi humnoota mootummaa jidduu jiruun gaagaamni uummatarra gahaa akka jiru himanii jiran. Godina Wallagga Lixaatti osoo hin bahin aanaa Laalloo Assaabitti namoonni waajjira poolisiitti hidhamanii jiran dhibee garaa kaasaatiif saaxilamanii rakkoo fayyaa keessa jiru jedhan jiraattonni beenyaa shiramuu bal'inaan isinitti hima. Godina Wallagga Lixaa aanaa Laalloo Assaabitti namoonni sababa siyaasaan waajjira poolisii aanichaa magaalaa Innaangootti argamu keessatti hedduminaan hidhamanii jiran dhibee garaa kaasaa hammaataa ta'een qabamanii buufata fayyaa magaalaa Innaangootti yaalamaa jiraachuu isaanii jiraattonni bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Namoota dhibee kanaan qabamanii jiraniif addatti yaalumsi gaatee taasifamaa fi jiraachuu dhabuun immoo dhibichi namoota kanneen birootti daddarbuuf carraa bal'aa ta'e qabaachuun isaa kan isaa yaaddise ta'uu jiraattonni kunneen ni dubbatu. Hidhamtoota kana waraanni yaasee gara buufata fayyaatti geessa ture. Yeroo kana maal akka ta'e nuun galle ergasii yaafannee namoonni kun dhukkuba hamaa garaa kaasaa hamaadhaan qabamanii akka jiran nuuf odeessanii. Dhibeen kan irratti mul'ate namoota waajjira poolisiitti hidhamanii jiran irratti mul'ate. Haga ammaatti hidhamtoota nama 18 irratti kan dhibeen kun mul'ate. Gaafa gara buufata fayyaatti geessanii mallattoon kun mallattoo wal fakkaataadha. Hakiimonni illee baay'ee sodaa keessa galuudhaanii dhibeen kun gara koleeraatti illee deemuu danda'a jedhanii kan isaan dubbachaa jiran. Hakiimonni yaala amma danda'an godhanii dhibeen kun dhibee hamaa ta'ullee itti himanii namootarraallee akka heddanii mana qofaatti illee akka gashan dhibeen kun daddarbuu danda'a sodaa jedhu hakiimonni akka qaban itti himanii jiru. Garuu raayyaan ittisa biyyaallee kanallee akka jecha ogeessa tokkotti utuu fudhatiin hidhamtootuma kanaan dura jiranitti dhaqanii dabalanii jiru. Egaa dhibeen kun dhibee koleeraatti shakkama daddarbuu danda'a jedhamee itti sodaa guddaa kan qabu hakiimonni illee. Yeroo maatiin gaafatu kanatti illee lakki dhibeen kun salphaadha inni isa jechuun illee mootummaan illee quba tokko utuma beekanii illee cal jedhanii jedhiisaa jiru. Namoonni kun illee kanaan dura reebichi hamaan irratti gaggeeffamaa waan tureef qaamni isaanii illee dhibee kana damdammachuu illee kan hin dandeenye ta'uu isaanii. Namoonni maatii deemanii dubbisanii jiru. Namoonni kun illee fooyyeensa tokko illee hin qabanii edda galgalallee arga nama odeessa argannee turre garaa kaasaa hamaa keessa kan bulanii haga peestaaliitti illee haga walga'uu dhabutti kan sagaraa ba'aa turanii halkan kana guutummaa. Dhimma kana qulqulleeffachuuf gara itti gaafatamaa waajjira buufata fayyaa magaalaa Innaangoo kan ta'an obbo Lalisaa Taammaneetti bilbilee turre. Isaanis dhimmicha qulqulleeffadeen isinitti himaa deebisaa naaf bilbilaa jechuun wayitaa deebifnee bilbiluufitti garuu walga'iirra jiraachuu nutti himanii. Hello, nagaa jirtu obbo Lalisaa? Bulchaa bulchiinsa aanaa Laalloo Assaabii kan ta'an obbo Gammachiis Dabalaa dhimma kana gaafachuuf irra deddeebiin gara isaaniitti bilbilus bilbilaa harka isaanii jiru hin kaasanii. Godina Wallagga Lixaa. Godina Shawaa Kaabaa hidha bu'aa booteetti humnoonni nageenya mootummaa hidhaa fi dararama nurraan ga'u jira jiraattonni
Durataan waajjira Koongireesii Federaalistii Oromoo Mazgabu Ayyaanoo waajjira isaanii keessaa humna addaa poolisii Oromiyaatiin eega qabamanii booda yeroo ammaa tana bakka isaan itti hidhamanii jiranis wallaalamee jira jiraattonni kanneen baatii takka dura namoota hidhaman keessaas dargaggoonni lama ajjeefamanii reeffi isaanii gara qe'eetti deebi'ee jechuun komatanii Lalisaa Indiriis dabalata qaba. Oromiyaa bakkeewwan garaa garaatti hidhaa fi reebicha akkasumas ajjechaan guyyaa guyyaan uummata irratti raawwatamaa jiraachuunsaa gabaasa miidiyaalee garaa garaa ta'ee itti fufeera. Gochi ciiggaasisaan kun kan yeroo kamiyyuu caalaa akka warriiqachuun ulfaatutti gatiitti gad nu qabaa jira kan jedhan jiraattonni Oromiyaa bakkeewwan garaa garaa gad baanee nagaan ol deebi'uuf yaaddoo hamaa keessa gallee jirras jedhu. Koomaandi poostii sababa vaayirasii koronaan labsame da'oo godhachuudhaan qaamoleen nageenya mootummaa fi humni addaa Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa bakkeewwan garaa garaatti ajjechaaf reebicha hamaa nurratti raawwataa jiru kan jedhan jiraattonni aanaa hidha bu'aa boocee namoonni poolisiidhaan butaman hedduun yeroo ammaa kana bakka isaanitti hidhamanii jiranillee quban qabnus jedhu. Dura ta'aa waajjira Koongireesii Federaalaa Oromoo aanaa hidha bu'aa boocee Obbo Mazgabu Ayyaanoo torban dura waajjira keessaa humna addaa Oromiyaan qabamanii yeroo ammaa kana eessatti akka isaan hidhamanii jiranis wallaallee jirraa jedhu jiraattonni kuni. Godina Shawaa Kaabaa Saraalee aanaalee 10 bulchiinsa magaalaa tokko qabdi. Kana hunda isaa keessatti magaalaa baadiyyaa toonasiin halkanii guyyaa hidhaa fi dararrii reebichi fi miidhaan qaamaa akkasumas hidhaan seeran alaa uummata irratti gaggeeffamaa jira. Haa ta'u malee godinni kuni keessatti godinoota akka aanaa iyya gulallee aanaa hidha Giraar Jaarsoo bulchiinsa magaalaa Fiichee Kuyyuu Garba Gurraacha akkasuma Darraa akkasuma aanaalee olloota isaa jiran kan akka Dabra Libaanus kan akka Goftee keessatti hidhaan ilmaan Oromoo irratti jimlaadhaan gaggeeffamaa jiru. Reebichi humnaa olii gaggeeffamaa jira. Kana qofa osoo hin taane miseensi karaa nagaa gaggeessan kan Koongireesii Federaalaa Oromoo qabamanii hidhamanii dararamaa jiru. Durataa kan hidha bu'aa boocee Mazgabuu jedhama. Biiroo Koongireesii seenaniituma qabatanii butanii deemanii erga butanii deemaniis immoo akka seeratti mana murtiitti yakka nama hojjetan dhiyeessuu qabaniyyuu amma maatiinis miseensi keenyas olii gadi kaachaatii barbaadaa jiranii lafa isa ittiin geessan hin beekamu. Hanga ammaatitti bakka inni jiru hin beeknu. Qaamoleen nageenyaaf poolisiin humna addaa kun hayyama mana murtii malee halkanis ta'u guyyaa mana jiraattotaa cabsuun sakatta'iinsa raawwatu. Sakatta'iinsa boodas miseensa maatii hidhuu fi reebuun akka malee jabaatee fala jireenyaan urkatti dukkaneesseera kan jedhan jiraattonni kun torbanoota dura godinicha keessaa aanaa Kuyyuutti nama maqaansaa Habtaamuu Alamuu jedhamu qabanii erga hidhanii booda mana hidhaatii baasanii ajjeesan kan jedhan godinichuma aanaa Gullalleerraa immoo Amaanaa Daadhii nama jedhamu maatii isaa biraa qabanii erga hidhanii booda reebicha irratti raawwataniin miidhamee reeffisaa gara maatiitti deebi'es jedhu jiraattonni OMN'if bilbilaan yaada isaanii kennan kuni. Sirni amma jiru sun immoo san caalaa ta'aa jira beektaa odoo ragaa tokko qabaatiin shororkeessa rasiin jedhee biiroo raasii fudhatee maqaan ta'an sitti maxxansee isaan qofaa miti wanti godhamaa jiru maaliin galgala humni amma reefu leen jedhee addaa poolisiin kun halkan mana namaa seenanii meeshaa qabda jedhanii akka barbaadanii cabsanii seenu keessattuu warra Koongireesii ta'an warra isaan ittiin warra bilisummaa paartiitti warra amanuu hin barbaanne halkan seenanii dararaa jiranii. Maatiin isaanii as buutee namoota kanaa dhabanii rakkachaa fi rakkoo yaaddoo hamaa keessa jirra. Miseensota kana kan qabe nageenya mootummaa fi humna tika killiyyuu hayil yookiin humna addaa poolisii naannoo Oromiyaatiin qabamanii kana qofa don taane aanaalee Kuyyuu keessatti manneen jiraattotaa gubateera. Akkasuma qote bulaan akka lafa isaan qotan dhorkamanii jiru. Akkasuma hidhamanii dararamaniiru. Mucaan tokko namni Amanaa Daadhii jedhamu Kuyyuu ganda Guyya Cabaree jedhamu keessatti kan qabamee ture ji'a tokkoof mana hidhaa ture. Iji isaa reebamee badee dugdi isaa cite akkasuma qaama saalaasaa miidhanii du'ee gaafa guyyaa 4-9 bara 2012 awwaalamee jira jechuudha. Qaamni mootummaa kanaan uummata dararaa jira. Kana dura yoo namni hidhames ta'e yoo ofii keenyaa hidhamne carraan lubbuun deebi'anii galuu ni jira ture kan jedhan namoonni kun amma garuu ilmi Oromoo fayyaa guutuun hidhamee ajjeefamee gara qe'eetti yoo deebi'u argaa jirras jedhu. Komee hawaasaa kana qulqulleeffachuudhaaf bulchaa aanaa hidha bu'aa boocee obbo Biraanuu Ndaasha'uuf irra deddeebiin bilbilus bilbila nurraa kaasanii nu jalaa callisuun deebii nu dhorkatanii. Achuma godina Shawaa Kaabaa Dagamitti humnoonni nageenya mootummaa dararuun ga'u jiranii jiraattonni komii jiraattota kanaa qulqulleeffachuuf bulchaa godina Shawaa Kaabaatti bilbilee OMN irraa ta'uu itti himnan bilbila cufatan. Leelaa Jibriil dabalata oduu tanaa qindeessitee jirti.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam keessatti humnoonni nageenyaa hidhaa fi reebichaan hawaasa dararaa akka jiran jiraattonni OMN itti himan. Akka namoonni aadanuuf kannan qaamoleen nageenyaa aanichaa labsii yeroo muddamaa sababa vaayirasii kooronaatiif labsame dohoo godhachuun namoota hedduu gandoota garaagaraa keessaa gara mana hidhaatti guuraa jiraachuu dubbatan. Addatti ammoo baatii tokko dura namoota hidhaman keessaa namni 9 ol yeroo ammaa kana eessatti akka hidhaman baruun hedduu nutti ulfaatee jiran. Namoonni kunneen eessatti akka hidhaman caalmaa lubbuun jiraachuu isaaniitiyyuu waan mirkaneeffanne hin qabnu jechuun dubbatan. Rakkoo ammaata jira amma beekta kan maanguddoota baadiyyaa keessa jiraniyyuu maanguddoota achi baadiyyaa keessa jiranu hawwee fidaa jedhanii dabadabanii namoonni du'aa fi jiruu gadduu jiranu nama hedduudha. Kana qeerroo waan fedhaniif bakka kana shaarki cabeetu oduu yaalamin akkamatti jedhee akka namni gaafanne dhorkan baay'eetu jiru. Achi keessa amma bakka dararaamaadha kan jiru. Waana godina Shawaa Kaabaa Dagam irratti wal gaafachuun hin jiru. Bakka barsiisota illee nama baay'ee hidhamee jira. Nama baay'ee rakkoo ammaata keessa jirra. Sababni isaan itti nama reebaniif maali? Sababni isaa waa'uma sabboonummaa Oromoo waan jedhudha. Isaan deeggartanii kan jedhudha malee hawaa'oo deeggartanii shanii deeggartanii jedhanii kan biyya dabaddabaa jira. Kana rakkoon asirra jira. Rakkoon haala keenya kanarra jiru humnoonni addaa naannoo keenyatti yeroo dheenya kan kun uummatni keenya baay'ee akka malee dararaa jiru. Mana hidhaa galchaa jiru. Mana hidhaa galuun osoo ta'ee jiru yookaan jiranillee hanga har'aatti hin beekne yaadni hin geeffamuufi kanni hin geeffamuufi. Kanaafuu maatii waan isaanii baay'ee akka malee rakkachaa jiru. Yeroo isaan gaafachuu mana waajjira poolisiidhaan jira fi deemaa jiran inumaayyuu nu doofisu. Haatee naannootti baasanii minaa yookaan asii deemaa hin jedhu. Kanaafuu mootummaan kan labsiisa kana sababa dhibee koronaatiif garuu asitti raawwatamaa jiru. Uummata keenya dararaa mana hidhaa kana akkasitti ilaalaa jira. Komii jiraattoota kanaa bulchaa godina Shawaa Kaabaa obbo Biraanuu Indaashoo irraa qulqulleeffachuuf yoo bilbiluuf bilbila kaasee OMN irraa akka bilbila yoo itti himamu bilbila nurra cufee jira. Hello. Qabeet. Akkam jirtan? Nagaan akkam? Bulchaa godina Shawaa Kaabaa Indaashoo Biraanuu tiimi? Tole. Oromiyaa Miidiyaa Niitoork irraan si bilbilaa Leelaa Jibriiliin jaama. Hello. Hello. Dhumarratti yaariin qoricha dhibee busaa haayidrookiloorookiin dhibee koronaa ittiin yaaluuf taasifamuu dhorkamuu dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akka jedhetti sodaa dhiibbaa fayyaa irratti qabuun akka dhaabbatu kan taasifame. Yaariin qoricha kanarratti biyyootii garaagaraatti taasifamuu dhaabbachuun ibsameetii jira. Murtiin dhaabbata fayyaa addunyaa kun kan dhufe qorannoon meedikaalaa qorichi kun namoonni dhibee koronaatiin qabaman carraaduu isaanii guddisuu danda'a eega jedhamee booda. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qoricha dhibee busaa dhibee koovid wallaanuuf akka oolu irra deddeebiin himaa turan. OMN raawwatu dhumareetiin jira qophiilee OMN kanneen biroo akka daawwattan sin affeerra.